yeroo daqiiqaan guute natti wallahi ta'u wallahi ta'u shatuna takka sen ta'u wallahi Ini selalu datang. Ini selalu datang. Allah jalatti jira bolummaa dha itti waa. Anu tuan nanti naman jaalladhu akkas ani naman jaalladhu dandeeyya keessan ilaalu siidas akkasii jechuudha amma argitanii jiru argitanii ababa lama guys ababa lama qorataan miira sodaa qaban hin beeka tokkummaa bagana sodaat maali gaa situ fuudhaa jira moo gaa sodaachisuu gaa sassi sodaachisuu qabu malee maal taatire dhufee jireenya keessan umuuressaa anu dhugan anamma dhugaan jaalladhu amma dhugaan kun borsi fayyada wati boriin gaabbine si maqaa kootiin daldaltu wal jedha bor wannati ilaa wannan sitti mu yoo intalli kun yoo qorataan kun booda kan biqiltuun taane na laaltaa jechuudha. haa ta'u inda ol dandeenya rakkoo hariyaa nagaa furiiti yaaddi. Okay kanarratti walii gallaa. Singalchu sanillee ofii walii galla malee. Aga furii ne nyanta garuu. Nama galchu. Kudhan yoo fuudhe 99 kudha innumti harkaa qabu. Oyi waatitti man. Biiftuu sobaa jirtaa. Biiftuu kijibaa jirtaa. Yeroo walaloo walii walaleessitanu walaloo jaalala gaafa walaleessitanu utuu walitti mufannaa qabaattani utuu wal quban qabne obbolummaa waliin feetan. Eegalee kun siyaasa tarii waan shakkii faannatti dhagaame ta'an dhugaa dubbadan. Siyaasa fa'aa doktorri irratti fayyadamaa jirtu wal jaallattu waan jedhamu irratti dhagaamu keessa ga'e. Kanaaf an bakkee baasuu barbaada. Eegalee. Ammati. Hanga waan shakkii dhugaa dubbachuu jaallatu. Karaa gabaabaa yoo anaaf biqiltuu biqiltuu dhuftee gaazii wayii firfirsitee ibidda qabsiifte irra gaariidha bar mul'ataa ibidda mul'ata. Jechuun hin beeka uummanni mee uummata waa gaafadhu mee uummata si jedhaas waan gaafadhan obbolummaa jettanii walitti sixxamu. Calm down biqiltuutti darban biqiltuutti darban. Ishi maa yaaduman kenne malee si gaafii dhuunfaatti hin gaafanne barre amma laa yaada mee namuma walii galaa waa jaallate si jala jiraachuu danda'a warra zimmeedhee waa barreessu miti nama muuxannoo qabu waa'ee jaalalaa mudatamee beeku wayii namni tokko 100 keessaa 200 keessaa 500 keessaa namni tokko jiraachuu danda'a. Wanna tokko ni man obbolummaa jedhanii ijoolleen kun miira kanaan gaafa walitti siqan dhuguma obbolummaadha jenneen fudhannaa warra koomentiitiif gaafiin kun namoota yaada qaban namoota yaada bilchaataa qaban warroota zimmeedhee waa gar tokko asii fachi fiigu miti. Nama obbolummaadha jedhanii walaluu akkasii walii walaleessaa nuti obboleessa gaafa jedhan namoota nuti walitti shakkaa turre. Sinii galee akkamitti fudhanna? No hin fudhannu kana badanii hin fudhannu akkamitti obbolummaa inni fudhanna? Jira jaalalachi keessa jira jechuudha. Mee doktorii irraa yaada fuunaa doktorii dubbadhu mirga kee dhiibame. Afaan koo gogu afaan sii gogeera ollaa. Afaan koo gogu malee miskiina siyya ollaa. Mucaan irraa jallisiitti darbuun afaan koo goguudha barsanu. Laa abboo asxuurullah abboo jechuun garaa na afaan koo gogu jechuudha riyaafu. Miskiinatti ollaa dubbadhu dhiibi. Jedha. Tokkummaa. Uuzubilla. Wayye. Oh. Galatoomi baay'ee tokko naa yaadde baay'ee tokko naa yaadde baay'ee haasoftellee dhugaa dubbachuuf namni akka keetii kun nuufaa baay'atu jedha dhugaa namni akka keetii kun nuufaa baay'atu kana yoo jedhu gaafis irraa qaba yaadas ni qaba. Gaafadhayyee. Gaafiin kiyya dhimmi aartiitii fi fakkeenyaaf artistoonni Oromoo yookaan beektu baay'eetu jira. Artistootuma Oromoo haadha manaa ofii waliin yookaan moodelistii godhee yoo faraan ta'een ala yookaan sirboota garaagaraa waliin hojjeteeru maqaa naa yaamtaa hojjete. Lammaffaa irratti immoo ishee wajjin walaleessuun irra deddeebanii himan anatu haasa'uma isinitti wanti jedhee yennaan haasawni baay'atee labe malee
isii walii walaloo walaleessuun biqiltuuf qorataan fuudhaara yookaan hiriyaa jechuu miti yookaan haadha warraa fi abbaa warraa jaalallee jechuu miti. Kun hojiidha. Aartii ofii guddisuudha. Aartii ofii beeksisuudha hawaasaa fi isinis aartii qabdu keessa ofiitii baasaatti illee aartii ofii qabu keessa ofiitii dandeettii ofii baasanii hawaasa ofiitiif ibsuu jechuudha. Eeshi sadaffaa qorataatu akkuma dubbii dhugaa baasee dubbadha jettee tanallee dhugaa dubbatta. Qorataatu laal dhugaa dubbachuutu azaanni nuu barqa'e. Qorataatu biqiltuun isitu aartii danda'a isitu aartii wajjin deema waan kana godhi jettee innaan kun kadhaa kana dhufteetiin doktori maani gara obbolummaatiif deebi jennaa kan jette abbaate kuni birrii liqaa miti yookiin adammoo meeshaa walitti ergisuu miti ihee koffiyyee fiqir guddaa eno kun waan aarsaa itti kafalanii bar waan lubbuu fi ilmi namaa sa'aatii kana keessatti lubbuu fi itti dhabanidha kun ko jaalala bar dhimmi jaalalaa keessatti immoo liqaa birrii hin taane way birrii irraa liqeeffadhe jennaan doktoriin nu dhaabadhu birrii tana amma harkaa hin qabnu gizee biraa sii deebifnaa kan jedhani yoo birrii walirraa liqeeffatani malee dhimma jaalalaa keessa yookaan dhimma bultii keessatti irraa nu hafii ati inni haadha manaa isirratti hafuu jechi jedhamu kun aadaa biyya eessaati. Kun aaduma eessaati jedhee bara. Moo isituyyuu aartiin koo hin deemu isa malee hin deemu nan jaaladhee jira mucaa sannaa dubbisi isheetu siin jedhe. Dubbiin waan siisaa waan ati filata kan jettu dheengadalleeni waan ati filatte sii filadheera doktori siisaa jette adalleeni waan ati otoo inni filatii filaafii jirti. Doktorii homaa irraa hin hamle kan jettu akka nama nafaarsi fakkeessiteetii kan limmoo gara nanaa alhamdulillah yaadannoo biqiltuulleen homaa irraa hin hamne isiis baay'ee bareeddu. Mashallah anis homaa narraa namni alhamdulillah haga kootitti abbaan hin faarsu garuu wanti fedhe aartii miti wanti fedhe otoo dhufe hedduu kenneefseen abbaa barbaade waliin aartii ofii cimsachuu ni danda'a har'arraa abbaa barbaade waliin walaloos haa ta'u sirbas muuziqas hojjechuu ni danda'a dhimma jaalala keenya keessa garuu eenyulleen seenuu hin danda'u. Dhimma jaalalaatiif dhimmi kun waliin qabatu. Kun shunkurtii yookiin naadammoo qaariyaa gabaa bitanii miti. Tamam. Ta'a yaa qorataa. Tokkummaa deebii deebisaa irraa bara kakkee tokkummaa jechuudha. Wayi qorataan sabari waan itti himaa. Waa'ee artistoota Oromoo ati kaaftee warra isaanii sana qofa miti fuudhanii artistoota Oromoo hundinuu warri isaanii tokko miti. Kada sirriitti beeki utuma eenyuun taaneyyuu warra tokko hin qaban artistoota Oromoo warra tokko qaban hin jiran warra lubbuun jiran jechuu kooti. Namni warra tokko qabu hin jiru. Tarii waan irraa fagaattee waa'ee jaraa quba hin qabneefiyyi wama tokko qaban sitti fakkaachuu danda'u. Garuu tuutti sitti artistoota Oromoo warra tokko hin qaban nutuutti sitti icciitii jaraa beekte. An namoota muraasa beeka waan ta'eef. Nama biraa kana jechuun innillee warra tokko hin horatu jechuu barbaadde. Waa sitti muufani. Waa sitti. Innis immoo fakkeenyatti fudhatteefani. Innis immoo nama wajjin hojjate si malee warra biraa akka horatu quba qabaadha. Aartii keessatti. Aartii keessatti aartii irratti horate eeyyamee fadharraa. Kanaaf jechuun biqiltuu warra laataa fi akkas taa'aadhaan biqiltuu waliin hojjetaa jira booddee. Dhagee aartii irratti horatu biqiltuu inshaallah isii beeruuti deettee isaa. Waasi gaafame. Ila dhagee. Ni waasi gaafame. Qoy Dooktar Waasitti. Dooktar Waa tokkitti. Biqiltuun kun gaafa walaloo walaleessan akkasitti qorataa laaltu laal. Shuuf ijasi. Ijatu ati ija dubbisuu dandeessu. Yaa hojjechuu feetaare dunuunfattee dubbistuu feetaare. No jechuun ija jaalalaa jira ija addaa kan jaalalaa qofaatti bara. Ija jaalalaa ati akkamitti ilaalte nu ijuma walaloo dubbisuu si ilaala. Walaloon sun ija jaalalaa fi agarsiisuu qoy mee qorata. Qoy tokkummaa. Fakkeenyaaf walaloon suni. Isiin qorataa jechuu haa dhabdu yookiin adammoo inni biqiltuu jechuu haa dhabu malee walalichi walaloo jaalalaati. Eenyuunu miira keessa galche. Eenyumaanuu miira keessa galche ani yeroo 10 wal dhageeffadha. Jaratti inaaffaa kan jarri moo qindeessitee fiddee bara jarri moo kan walii taatu.
Dhageeffadhu obboleessa kiyya. Inaaffaa kan kootiif odoon ta'in kan akkasitti dhageeffadhe walaloon eenyumaanuu miira keessa galte. Kun walaloon jaalalaa eenyuunuu miira keessa galte. Isii barreessitee miti nuun dhageeffannee miira keessa galle miira keessa seentee ija jaalalaatiin dubbisuu walaloo jaalalaatti aartii ofii ibsataa jirtu. It's normal. Rakkoo hin jiru. Miira kamiti eenyuun jettee miira keessa seentee riyaa asirratti quba qabaadhu kan miira keessa seentee dubbifte sana qolataa fi walaloon san jararraa hedduutu godhu miira keessa seenee fakkeenyaaf jaalalleen dhugaa anaaf seem akka fakkeenyaaf anaaf qorataa walaloo kana wal affeeruu dandeenya. Fageenya irra waan jiruuf yookiin suuraa qorataa irra kaa'ee inni illee yookaan suuraa kiyya irra kaa'ee walaloo inni sirriidha. Maaltu mul'ata beektaa gaafa biqiltuun dubbiftu an qoratuma keessatti argina amani bakka jechuun qoratuma keessaa mul'ata. Jarri waliin argine kaa situ keessatti amma ati wanti ija kanaan argaa jirtu waan biraatti keessa kan kee jiraachuu danda'a malee jarri kan of keessatti hin agarree bara. Akkana jettee maaliif gara laafetti wayii ta'uu kee hubadhe beektaa ati miskiina jechuun nama bareedduu wayii. Waan namni shira sitti malu hin beektu. Si galaafata shiras yoo inni natti hire dhagaye irri haadha yoo shira natti hire ani shira isa yoo fudhadheetuma miskiina ta'e miskiinummaa keessantu shira isaa sammuu'ata dhugaan yoomuu gubbaanti miidhamtee kaatee mo'ata malee amma mo'attu eega miidhamtee kaatee beekti. Yoo miidhamellee isumatu na mul'anata yookaan isumatu na fayyifata. Bara amma la dhaggeeffadhu ati wannan sirraa hubadhe tokkotti ati dhugaadhuma onnee jaalalaa isa dhugaa sana qabda wannan sirraa hubadhe waan shawwada maaliif akkanatti immoo si shawwadan maaliif baay'ee naa yaada. Qoy ani jechuun Woomanu keessan jire dubbataa jirta barati. Wallahi woomanu keessan jire dubbataa jirta. isin keessa jira miti bara. Yaaduma amma laa ma biqiltuun waan yakkite hin qabdu ammayyuu siin dandeesse ija keessa siin ilaaltu barre waan ajaa'ibe keessa. Ani yakkechuudha. Waan ajaa'ibe. Ilaa biqiltuu maannoo doktor waa tokkotti na dhagaye. Doktor mee doktor ko waan na dhagaye waa tokkotti na dhagaye. Takka qofa na dhagaye. Qorataa gaafa achuma deebiteeti doktoriilee yaada irraa fuuna jedhe mee isiilee yaada irraa fuudhi yaada kanneen keenya sadii walitti cuunfii deebisisi. Hayye ilaala amma dandeessee ija qorataa keessan ilaalte wanni garaan hin nyaata. Amma qoy biqiltuudhaan walii daawwaltanii kaatanii amma dhiyoo biqiltuudhaan walii haasoftanittu. Eenyu ammoo? Akka waan isii waa wayisitti mattee wayitti dubbataa jirta barate. No. Bilbilumaan durumayyuu yeruma darbeyyuu waliin dubbadheen beeku bilbilaani. No. Amma mee waa maaltu mul'ata beektaa? Eenyu tamma nama si jaallatu fakkaata beektaa? Dooktoriin jaala biqiltuudha bara. Silaaluu sodaata. Ija keessa. Shuuf annuguma hin jedhu. Biqiltuuni obbolaa jaalaloo. Mee qorata waa si gaafadhu. Qorata waa tokkitti si gaafadhu. Mee na laali amma. Ijoollee kan lacheen laali mee. Eenyu nama si jaallatu fakkaata mee ija kana laali mee ija. Haqa hime eenyutu eenyu nama si jaallatu fakkaata. Qoati biqiltu sabara. Fuula raamiti barkan dubbiftu. No wallahi fuula raati jaalalli fuula raati bar. Hayi maal ta'e abaaboo lama gaayis. Abaaboo lama. Miira jaalala hamaa keessa namni jiru sadarkaa lubbuu ofii irratti tarkaanfii fudhachuu keessa namni jiru biqiltuu silaaluu illee danda'an jirtu. Abaaboo tokko nama bira nama tokko gaayis. Abaaboo tokko. Thank you my family. Abaaboo tokko gaa maal taatan tokkotti dabalaa. Galatooma. Tokko abaaboo tokkotti dabalaa. Oromiyaa ko galatooma. Thank you guys. Galatooma. Mona laay. Amma egaa gara dhugaatti deebina jechuudha gara dubbiitti. Dabdeedha amma. Gara dhugaatti deebina. Sila isa qophaa taphataa jirraayi. Dabdeedha gaayis. Okay. Amma David. Ija dhuguma dubbachuu fi biqiltuun hin qaqaanfatti gaafa si ilaaltu. Eegalee? Hin qaqaanfatti. Miira sodaa wayitu keessa jira. Thank you Kaliifoo Kolfaa. Miira eenyutu keessa jira? Miira sodaa. Ati waan namaan hubattu qoy qorataan seenaa kun sammuu kee akkamii yaadda miti ati qoy naarsu wallahi haaruu bira ga'e amma jechuudha. Waan hubattu ati waan. Ati booda kana qoy erga narraa fagaatte nama raagu bira ooltamoo
moo warra nama kabalee seexana nama keessaa baasu jira oolta moo Hamzaa ishiinitti dawwaltee wajjin oolta. Tilmaami mee naartee bara miira keessa seene tilmaami mee amma mucaa kana mucaa. Yaada ilaa amma fakkee yoo sheekaa wajjin oolta ta'e sheekni nama kana ilaalee fuularra ilaalee mucaan kun jinnii qabdi laayidha si galee irraa beeka. Yoo akkasuma jara kayyuu cufaa wajjin oolta ta'e kaballaadhaan nama keessaa baasu si galee. Si keessa jira waliin hafuura kan urina abaartan maala daabiloosu si keessa jira. Isinitti deebi'a wallahi baartan maali bu'uumata abaaramtu. Daabiloosu si keessa jira akkas jedhu jarri. Atamma fuularraa inni waa ilaalte nama beektu kuni. Waa si gaafa dhiisisa. Waa'ee eenyu kana dhiisi. Ati dooktorii hin sodaattamu hin jaallattan na ajaa'iba yeroo. Kan na ajaa'iba bara. Abboomaa kan sodaadha. Waan jaalladha malee akkamitti nama sodaadhaan. Miira sodaa amma miira sodaa keessaa bahi waan waliin miira sodaa keessaa bahi amma dooktorii miira sodaa keessaa bahi. Ammas na beekte akkan sodaataa jiru wayi. Mee fuula kana lachee wal biratti ilaali fuula eenyuuti nama booskii nama keessa kaa'u oonamni waa hime qophaa'aa jira eenyutu jaalalaa qophaa'aa jira waan jiru wal bira qabi ilaali. Ayo takuma. Allah inaafema. Hai dhugaa dubbannaan eenyutu namni tokko waa himte yoo tokkummatti waa himte gurra qabeen gadi baasa jedhee yaadaa jira eenyutu qorataan ilaala jedhee yaadaa jira. Shuuf ilaali tilmaamuu danda'i. Tokkee. Koy biqiltuu sabarat annu wadhiira yaada kee naa gala yaadni kee. Laa wallahi isin gala yaadni koo yoom dubbadde na sii gala. Obsatan malee obsi waan kee raaglee dubbataa jira raaguudhaan dubbataa jira malee yaada waan ati dubbattu. Dubbatiin naaf gala yaadni keedha. Doktor. Hati-hati. Qorata eegasiisu biqiltuu eebanne tokkuma Narkatti qabuuf deemti. amma yaaddeesan dubbadhu eegasiif gale dubbadhu ni. Hayyee waan isin dubbachuu jettee Biqiltuu adillee jechuudha. Yoo inni dubbate wallaahi osoo waan yaaddeesan dubbadhu. yaadni naa gara akkasii yaada kiyya kana mormuu jette sii galee kanuma nan hubadheera akkasii yaada koo kana mormuu itti hin taane yaadni. Akkasumiti yaadni kee akkasumiti jechuun miti nuti obbolaadha jechuu fi bara nuti akkas hiriyaadha akkas jettee fakkeenyuma kana kaa'uun malee itti dhaabuutuuf miti. Isiin sababni isiin kana fiddee fi qorataa ta'ii nuti obbolaadha eega silaa irra deebi'e. Isiinis sababa sanaa daaduu baachuun nuti obbolaadha. Ani isa keessaan beekan argaa. Obbolaa jedhee isaarra. Amma mee waan isinii kenna. Mee qormaata tokkoon isinii kenna. Yoo dhugumaan eenyu taatan. Yoo dhugaan wal jaallattan qorataa mee dhuguma nullee naman siiftaa hordoftoota keellee naman siiftaa jechuudha warra na jalaallee dooftoris daqiiqaa tokko mee wal ilaalame daqiiqaa tokko miti sekeendii 10 wal ilaalame. Lakkii boon asirratti wal ilaallannu maaliif jechuun normaal ilaalchi jechuun normaalii kun akkasitti. Nama ni gaaffii mootii wayinuu godhaa. Nama ni biqiltuun sekeendii 2 sin ilaaltu dandeesse. Biiftuun sa'aatii 2 sin ilaalte teesse. Sa'aatii 2 miti sa'aatii 20 yoo ilaale waan kiyya ilaale maaltu nama gaheessu. Yaa mee biqiltuu mee sekeendii siifan qabaa jee qorataa keessa ilaali. Aboo gaafa jaalallee goota jaallatte boosirraa dubbatti bar wallaahi billaahi. Doktori. Uleedhaan jechisiifamaa jirta akkana taanaan. Maal isa suna Kun uleedhaan jechuudha. Miila ishee qorata waan kennaa fi biqiltuuf hawaa kenna. Biqiltuu mee sekeendii siifan lakkaa in kakattammoo ija qorataa keessa ilaalaa jira jette. In kakattaa kakannaan si namanan. Kakannaan si namanan. Walfanna qaba kan giseen jedhee nama laala. Rakkoon qabu kakannaan si namana ija obbolummaa nan beeka waan ta'eef qorataan sin ilaalini sekeendii 10 siifan lakkaa ija qorataa keessa ilaalime. Guys, stop copying ke godha. Akka kee gallakkisi. Stop qofaan immoo naa baru. Doktor manatti naa dhufti diisi bultii namaan diigini. Kuno deebii kanan barbaade jechuudha. Sodaa doktor qabdi malee
No, yoon ilaale jechuu ani ilaaluu dadhabee miti ilaaluu hin danda'u jechuu koo miti. ergaa qaba yaadichi ergaa qaba naa gala yaadichi ergaa qaba naa gala. Amma ishii Naa galee sekeendii Waa'ee tokkummaa. Okay, kalaas iskoot. Nallaala. okay Waan dandeessu saalfataa. inka kattammoo amni ati kakannaan si aman qorata ijoo ol qabda latta ol godhi ija kee qorata ijoo ol qabda. Leela lafatee. Okay. Abaaboo sadii guys abaaboo sadii. ni garagaraa uuma sadii. Warri biqiltuu fa'aa qorataan tokko goone jettanii isa jirtan dhuftanii abaaboo illee waliin darbattanii waa biraa dhabdanii dhugaatii isinii dubbataa jira osoo keessa keessi. Kan biraa abaaboo lama nama biraa abaaboo lama nama biraa abaaboo tokko. Namni biraan namni lama. Yoo biqiltuun ija qorataa keessa laalte har'a dandeesse an tokkummaa miti naa amanaa daqiiqaan qabaafi. Iman Thank you. hayyee.